jireenya bola namaas hojjedhe argee jira ka. Maaliif hibidda caalaa nama guba. Hibiddi hoos hin gubee lammata bakka hibiddi sun jiru irraa fagaattanii yookaan immoo irraa hiiqxan. Bola namaa garuu hamma dhaxxaniitti dhaxxasanitti wayii kontiraata sana hamma fixxanitti dhugaan isiniin jedha. Ijoollee meeqataman argaa jira. Warra lubbuun isaanii darbaa jira. Warra qalamaa jiran baay'een argaa jira. Yeroo kamiyyuu ani bola namaa keessa taa'aa isiniin jechaan jiru. Garuu fakkeenya isiniif haa ta'u fanani. Ani yeroo baay'ee namni ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf hedduu jirtan isiniif abayyatu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatooma galata guddaan biraa qabuudhaan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira obboleewwan kiyya. Dhaamsi koo har'a ijoollee shamarraniitiif dhaggeeffadha qajeelatti isin fayyadallee akkasumas immoo namoonni jarjartanii osoo waan tokko jecha namni sun jedhe fixxanii hin hubatiin komentii barreessuudhaaf yaada kennuudhaaf ariifattanii asumaan of kalchaa isiniin jechaati na dhaggeeffadha waan ani dubbadhe dura yaada naa kennuudhaan duratti jechuudha. Isinitti hin tolle kanaan rakkoon qabu dabarsuu dandeessanii gizee isinitti tole garuu waan sana sirriitti gadi fageenyaan hubattanii irraa dubbachuus yaada kennuu sin dandeessan mirga guutuu qabdan namni sin dhorku hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo darbe hojjedhe irratti waa'ee gabaa irraa dubbadhe irratti ijoollee baay'een akka isinitti fakkaate akka ilaalcha keessatti baay'een keessan dubbattanii jirtanii ani immoo tuyyuu na beektan kana dura akkan dhufeen jechuudha. Dhugaan isin jedha haala biyya keessaa jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen haamilee horatanii akka gara biyyaatti dhufanii jireenya isaanii jijjiirratan bakka yeroon isaanii ga'an akka isaan ga'an. Maaliif yeroo isaaniitti irratti fayyadamanii akka jiraataniin barbaada waan ta'eef yeroo baay'ee akka isaan gola namaa keessaa ba'anii dhufanii jajjabaatanii hojii isaanii uummatanii jiraatanii kanan dubbachaas ture kanan isin gorsaa ture. Ammallee ani ijoollee shamarraniitiif yeroo kam keessattiyyuu jireenyi Itoophiyaa keessaa waddade yookaan jireenyi dabaleetii isin achi taa'u hojjedhaa isiniin jechuu miti. Mee jecha namaa gam lamatti fudhadhaa ilaalaa. Gama badaadhanis gam gaariittis fudhadhaa ilaalaa. Yeroo baay'ee akkasitti ilaalaa tureen viidiyoo namaa jechuudha. Gam badaatti yoo fudhattani akkuma amma yaada hubattanii koomentii kennitan kanatti hubachuu dandeessan. Gama gaariitti immoo jechuudha. Gaafa namni fakkeenyaaf jireenyas akkas ta'e akkana ta'e jedhee dubbatu. Ana qofa miti warri kanarraa haasa'u. Ani sicha mar dubbachuu yoon jaaladhu baay'ee waan akkasii jechuudha. Kanaafi gaafa waan akkasii dubbatamu maal gochuu qabdan beektanii? Jecha namoota sanaatirraa isin immootu haala keessa jirtan. Ani sadarkaa ammaa kanatti maallaqni nani qabu. Akkasumas immoo haalli namatti jiru. Maallaqa koo seeraan qabataa jira. Moo akkasuma obboleettii koo adaadaa koo firoottan koo osoo hin jedhuun maallaqa qisaasisaa jira. Kanaaf eega dhuguma akkana Itoophiyaa keessatti ta'e ani birrii koo qabataan jira moo birrii koo akkasuma jira ijoollee baay'een miidiyaa kanarratti illee ijoollee baay'ee waliin mataa turtanii jirtan. Ijoollee shamarranii na dhaggeeffadha. Namni gola madaamii keessan jirtan marti keessanuu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha guruupii uumanii birrii achitti jechuudha walitti guuranii kan nama dhukkubsate gargaaruun waaqarraayis lafarraayis hin argattan jireenya eebbifamaa. Garuu ijoollee baay'een jechuudha jira miti bakka fukukkurii ijoollee faa wajjiniin ashashagidhaamee dhaachuudhaaf jechuudha dhugaan isiniin jedha. Natti kolfiina kana jechuudha. Birrii walitti fuudhanii tooniyyuu zimcadheetuma nama irraa hafee birriin akka ta'u dhabe akka isaan deemanii ittiin biyyoota biraa tasanaannaa akka isaan ittiin bakka akka barbaadan ta'a maallaqa walitti guuranii kan ijoollee gargaarantu jiru. Kanaaf gaafa jireenya akkasii kana immoo itti dubbadhu amma fakkeenyaaf ani afaan kootiin ijoollee kan koo ta'an ijoollee Oromoo jechuudha gaafan akkasitti dubbadhu jechuudha qoy maal keessa hin jiraani maallaqni ani qabu kun akkami erga dhufee yoo hammami galee yoo maal hojjechuun barbaada akkamitti nan jireenya namni qaala'ee jedhee toonii asiifachuu nodhu kana ani hojii akkamii uummadhee tooniyyuu jireenya sana shannafachuu danda'a. Waan jedhu koo haamilee horachuu qabda sin gama biraatitti fudhattan jechuudha. Ani akka ilaalcha koottan isin akkasitti nan fudhataa turen jechuudha. Maaliif jireenya bola namaas hojjedhe argee jira ka. Maaliif hibidda caalaa nama guba. Hibiddi hoos hin gubee lammata bakka hibiddi sun jiru irraa fagaattanii yookaan immoo irraa hiiqxan. Bola namaa garuu hamma dhaxxaniitti dhaxxasanitti wayii kontiraata sana hamma fixxanitti dhugaan isiniin jedha. Ijoollee meeqataman argaa jira. Warra lubbuun isaanii darbaa jira. Warra qalamaa jiran baay'een argaa jira. Yeroo kamiyyuu ani gola namaa keessa taa'aa isiniin jechaan jiru. Garuu fakkeenya isiniif haa ta'u fanani. Ani yeroo baay'ee namni gizeen dubbadhu jechuudha. Engadda dubbachuu koyyuu viidiyoo kana irratti kan agartan waa'ee jireenya qaala'ee akkas waan jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee akka keessanitti hoo jiraattan ni jiraatanii ni isiniin jechaa ture. Akka keessa of taatanii fakkeenyaaf jechuudha. Nama osoo hin fakkaatin of fakkaattanii akka manni keessan isin bulchetti yoo bultan eenyu caalaa akka jiraattan isinitti himaan ture. Kanan isin gorsa har'as taanan shamarran keessattuyyuu jechuudha yeroo keessanitti fayyadamaa. Umurii keessanitti jechuudha sa'aatii kanatti of ta'a.
sa'aatii ofiif ta'uu qabdanitti hamma hiriyoonni keessan uffata bareedaa tokko uffadhaa. Bakka jira miti iddoo ofii kennaa. Maaliif sa'aatiin har'aatu yoo isin jala dabarte boru deebitanii argattan sababii ta'eef. Warri kaleessa cabnee warri kaleessa jira ijoollummaa keenyatti haala kamiinis ta'e rakkoo adda addaa keessa galee jira. Ijoollummaatti immoo namni sammuu miidhame daddafee keessa hin galagalu jechuudha. Kanaaf ani keessattuu immoo ijoollee akkas akkasiitiif ofii kootiif bakka sanatti waanan of argeefu ijoollee akkas akkasiitiif hamilee ta'uu barbaada. Akka isaan jajjaabatan gochuu barbaada. Waan ta'eef yeroo baay'ee irraa isin dubbataa ture. Ammas taananii jira miti jireenyumayyuu ta'eetoni jireenya keessa jiraattaniitu iyyuu jechuudha. Iddoo ofiif kennaa. Dhugaan isiniin jedha wanti hunduu sin tara. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Umurii shamarranii yeroo kamiyyuu kana isin jedhu daangaa qaba. Yeroo itti bareeduu qabdanitti, yeroo itti uffachuu qabdanitti, yeroo itti nyaachuu qabdanitti nyaadha. Dhugaan isiniin jedha. Kana yeroo isiniin jedhu immoo biyya namaa keessa teessanii akkasitti isinii guutaa osoo hin taane amma hojjettan hamma isin ga'u maaliif amma itti sochootan tokko of harkaa qabdan taanaan akka kamittiyyuu of taatanii jiraattan taanaan hin jiraattan jireenyi haa waddadu garuu wanti isin yaaddeessu maal isinitti fakkaata beektu wanti kun akkanatti deemee biyyittiin garamitti deemte waan jedhutu isinitti ta'e gaafii isinitti ta'e gizee tokko akka dubbattan isin taasisa malee eenyumtu tokko jiraataa jiru. Sijjamma biyya kana keessatti hiyyeessaa fi sooressatu adda fo'amuyyuu dadhabe. Maaliif inni qabu midhaan akkanatti irra garragaxee irra tarkaanfatee deema. Tokko taa'eet beela'eetooniyyuu midhaan sana yoomnaa kennaa laala. Irraa nyaatee jechuudha. Midhaan miti akkasitti mangadarratti darbatee deema. Quufaan jechuudha. Garuu immoo kan beela'e sun maal ta'a? Kan mangadara taa'u. Isa inni darbe sana dhaqee fuudhee nyaata. Kanaaf biyyattiin boru akkam taati? Wanni si yaaddessu jechuudha. Jiraachuu har'aa qofaa miti. Arrakkoo hin jiraattan. Ani akka kootti akka ilaalcha kootti akkamittiin akka irraa dubbadhe maaliif akkana dubbise isinitti muufalanii boru maal ta'a biyyichi akka kanatti biyyitti garamitti deema dhalli keenya boru maal ta'a waan jedhu si yaaddessa malee jireenya har'aakoo hin jiraattan zanaa jettanii kan boruus immoo waaqayyoon nama jiraachisa. Namni yaadadhaaf miti garuu nama taatanii immoo yaaduu hin dhiistan gizee tokko osoo nan dubbadha hin jedhin isin dubbachiisa jechuudha. Wanti viidiyoo sanarratti dubbadhe maaliifan akka dubbadhe beektu? Gabaa dhaqee akkasitti mudannoon akkasii na mudatee hin beeku. Dhugaan isiniin jedha. Bakka gaafii natti ta'e maaliif mudannoon akkasii hoggaa isiniin jedhu waa bituu dhaqxanii maallaqni gaafa isin hanqatu beektu. Naqattanii erga kaatanii maallaqni yoo isin hanqatu mee simmeetii akka tokkos immoo maaltu isinitti dhaga'ama. Keessa keessanitti yaada akkamii sanarraa ka'eenanii isiniif dubbadhe keessa immoo akka barumsaatitti akka ijoollee baay'ee warra of dagatan jiru. Isin amma warra sammuu qabdan warri of beektan amma yoo galee waan kana hojjedhee lafa kaayyoo kootiin hangaa jettanii warra keessan amansiisanii jirtan qofa osoo hin taane warri of dagatan baay'eedha. Isaan sun garuu gam lamaan kanaan yoo fudhatan isaan fayyada waan jedhuufan irraa dubbadhe isin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa. Kanaaf ijoolleen shamarranii yoomiyyuu dhugaan isiniin jedha akka kootii nan beekaani kontiraata fixee gaafa waggaa 2 ga'u qoy waggaa 3 ga'an jedhe. Waggaa 3 sanas gaafa ga'u maal ta'a qoy waggaa 4 ga'an jedhe. Osoo akkas jennu umurii koo fidha. Sinigalee kanaaf akka akkas taata yoomiyyuu hin barbaadani kottaa zanaa jedhaa sa'aatii qabdanitti nyaadhaa dhugaa uffadhaa maatii keessan bira taa'atii kolfaa ta'adhaa wanti nama darbu wanta sana wanta deebistanii arguu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa tokko maatii keessa wajjin teessanii aara galfiidha wajjin nyaattanii dhuddanii taphattanii jira miti inni suniyyuu jechuudha. Nyaata caalaa waan nama darbuu danda'u jireenya caalaa waan nama darbuu danda'udha. Sinigalee waan deebistanii tooni qabuu hin dandeenye malee. Ani biyya namaa keessa jiraadhaa oomishni hin jedhu jiraadhee jira. Hamman jiraadhe sanatti haadhi ormaas hammam akka namaa taatu manni ormaas hammam akka ta'e hubadhee jira. Sinigalee garuu immoo hamma kanayyuu immoo bakki nani jiraadhe suni hamma waaqa ammarrarus miti jechuudha. Hamma yoona kana bilbiltee akkamitti akka hin jiru maal keessa akka hin jiru na gaafatti. Yeroodha yerootti jechuudha. Maaliif nan deebi'a jedhee sababan dhufeef jedheeni waanan biraa dhufeef gaafa isheen as deebistee na caqacaqxu immoo waa'ee waraqoon akkasii na mudateera dhufuu hin danda'u jedheen. Garuu yeroo baay'ee akka haadhatitti waa baay'ee irra deddeebistee na gaafatti jechuudha. Haala nani keessa jiru waan ani itti himeef jechuudha. Sana yeroodha yerootti bilbiltee na hordofti. Malee amma kanas nama waaqa ammarraruu miti bakki hin jiraadhe sun jechuudha. Garuu immoo obboleewwan kiyya obbukkeetti argaan ture ijoollee baay'ee meeqatama kan lubbuun isaanii darbe kaleessa wajjin baanee tooyyuu isaan reeffi isaanii ka biyyatti deebi'e baay'een beeka waan ta'eef ani yoomiyyuu isin irratti faraduu isiniin jechuu barbaada. Yaadni nan dubbadhe sun yoo dhuguma isin muufachiiseera ta'e ifama naa godha. Garuu immoo gara isin jedhe kanatti warri hubattan of yaadadha. Maala nu farkaa qaba ani waanuma xiqqoo tanan ka'e guddaa ga'uu nan danda'a laata. Lakka
jettanii yoo keessa amansiistanii nin hojjetama. Wanti hundumtuu hin hojjetama. Dhugaan isinin jedha. Akka isin hojjettanitti bakka wanti barbaachisaan of ta'a. Akka namaa dhiisa. Akka keessanitti jiraadhaa. Eenyuun olitti hin jiraattan. Eenyumaan olitti jechuudha. Yeroo isinin jedhu qabeenyanis maaliinis eenyuunis isinin jechuu nama caaltan jechuu osoo hin taane namaa gadi buutanii osoo harka namaan eegganne of dandeessanii akka nama kabajamaa tokkotti jiraachuu nama dandeessan. Kana barbaachisaan bakka. Kan saniin alaa turfiidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa jabaadhaan isinin jedha. Ani yeroo kamittiyyuu jechuudha. Ijoollee shamarranii hedduun deeggara. Ijoollee shamarranii namni deeggaru immoo rakkoon shamarranii irra geessu. Rakkoon ijoollee dubartootaatti irra ga'u. Ijoollummaa qabee amma sadarkaa kanaatitti waan keessa koona jiruuf waan yeroo baay'ee na quuquuf yeroo kamiyyuu shamarran akka miidhaman hin barbaadu. Yeroo kamittiyyuu kana qofa naaf hubadhaa. Nagaan naaf tura haasaa isinitti hin dheeressu viidiyoo bareedaadhaan deebi'ee isiniif dhufa. Amma kun waan garaana nyaate fanane komentii keessa hundumtuyyuu garaana nyaate akka itti isin hubattan jechuudha. Nagaan naaf tura. Turtii gaarii.